Mootummaan dhufaa darbaan hundi Itoophiyaa miidhanii jiru. Garuu Oromoo kan akka Abiyyi ajjeesee fixee hin jiru. Gammaatti namoota miliyoona 3 oltu ajjeefame. Akkasumas miliyoonota kan lakkaa'amu qeef qabeenya isaanii irraa buqqaanii. Seenaa mootummoota Itoophiyaa ilaallu maqaan jijjiirama ta'us sirnaan gorra ture hundi isaa rakkoo cimaa fi miidhaa hawaasa irratti hafe of keessaa qaba. Bara Mangistuu Hayila Maariyaam keessatti humna waraanaa fi dhiphina siyaasaa bara Hayila Sillaasee keessatti sirna abbaa irree fi hacuuccaa bara Mallas Zeenaawii keessatti tooftaa siyaasaa cimaa fi kufaatii mirga namoomaa bara Abiyyi Ahmad keessatti ammoo rakkoo nageenyaa fi jeequmsa siyaasaa hundi isaanii seenaa keessatti mallattoo adda addaa kaayanii darbanii. Mootummoonni darban hundi haala isaanii keessatti Mangistuu Hayila Maariyaam waraana dirqamaa beelaa fi ajjechaa siyaasaatiin biyya goolaa ture. Hayila Sillaaseen hacuuccaa sabaaf sablammootaa mirga dhabuu fi gabrummaa siyaasaatiin biyya goolaa kan ture yoo ta'u, akkasuma Mallas Zeenaawii sirna hidhannoo siyaasaa fi rakkoo mirga namoomaatiin biyya hacuuccaa ture. Abiyyi Ahmad ammoo jeequmsa siyaasaa walitti bu'insa sabaaf sablammootaa fi rakkoo nageenyaa babal'ataa qaala'insa jireenyaatiin beelan biyya fixaa jira. Garuu kan akka Abiyyi Ahmad uummata Oromoo ajjeesee qalee miidhee hin jiru. Oromoo waggoota dheeraaf mootummoota garaagaraa jalatti rakkatee jira. Garuu yeroo ammaa kana miidhaan inni keessa jiru waggoota dhibboota meeqa duuba deebinee seenaa yeroo qorannu akka sirna Abiyyiitti Oromoon hin duune hin ajjeefamne. Abiyyi jenosaayid Oromoo irratti raawwatee jira. Haadha ulfaa dabalatee maanguddoo daa'imman hunda bakka takkatti rashanee jira. Seenaa mootummoota Itoophiyaa keessatti uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf miidhaa hacuuccaa fi cunqursaa sirna garaagaraa jala darbee jira. Sirna Minilik irraa kaasee hanga Dargii Hayila Sillaasee fi EPRDF Oromoo yeroo hunda akka saba lammaffaatti ilaalamee ture. Mirgi isaa sarbame, qabeenyi isaa saamame, lafti isaa fudhatame seenaa keessatti galmaa'ee jira. Kun hundi dhugaa seenaatii namni jijjiiruu danda'us hin jiru. Garuu yeroo ammaa kana mootummaan Abiyyi mootummaa jijjiiramaa jechuun dhufe kunillee rakkoo siyaasaa fi jeequmsa haaraa uume uummata Oromoo fixaatii jira. Namoonni hedduun akka ibsanitti waggoota darban keessa Oromoon ajjechaa hidhaa reebichaa fi dararaa humnoota nageenyaa waliin wal qabate hammaataa jiraachuun dubbatamaa jira. Gabaasni qaamolee mirga namoomaa miidiyaa addunyaa fi hawaasa Oromoo keessaa ka'uun Oromoon ajjechaa sassaabdii fi humna mootummaa waliin wal qabate raawwatamuun rakkachaa jiraachuun dubbatamaa jira. Kun yaada hawaasa keessaa ka'ee falmii guddaa kan uume yoo ta'u, hawaasni Oromoo keessaa tokko addatti kanneen godinaalee Wallagga, Gujii, Shawaa Lixaa fi Harargee keessa akkasumas Arsii jiraatan yeroo ammaa kana haalli nageenyaa hammaataa akka jiru akka mootummaa waliin wal qabatu dubbataa jiru. Ajjechaan namoota nagayaa yeroo hunda ni mul'ata. Humnoonni nageenyaa namoota shakkamoo osoo hin taane uummata nagayaa irratti tarkaanfii cimaa fudhataa jiru. Qabeenyi Oromoo barbadaa jira.